Akkam jirtu kun sagalee Joo Miidiyaati. Sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti kan inni walii wajjin haasofnu wantoota baay'ee gaarii fakkaatanii namoota miidhuu danda'an garuu immoo gaarii kan hin taane baay'ee bifa isaanii gaarii kan ta'e qabaa yoo tolan nama gargaaruu kan danda'anii fi qabaa yoo badan immoo baay'ee nama miidhuu wanta danda'an walii wajjin haasofna. Yeroo ammaa addunyaan keenya yookaan jenereeshiniin kun yeroo addunyaa odeeffannoo keessa jirra. Odeeffannoon yeroo ammaa kanatti humnadha. Diinagdeen kan inni ittiin socho'u odeeffannoodha. Siyaasni kan inni ittiin socho'u odeeffannoodha. Keessumaa wanti qaaniin immoo bara amma keessa jiru kana keessa amantaanis bifa odeeffannootiin socho'aa jira jechuudha. Amantaan kaaba biyya addunyaa kanaarratti jiru, dhiyaa addunyaa kanaarra jiru, baha addunyaa kanaarra jiru akkasumas koorneroota addunyaa kanaarra jiran salphaadhumatti gara seentiraaliitti iddoo tokko gara iddoo tokkotti muuvimentii inni geggeessuun sabni gara giloobaalaayizeeshiniitti deemaa jira waan ta'eef odeeffannoon humna guddaa ta'eera jechuudha. Yeroo ammaa kana addunyaan keenya sababa beekumsaarraa kan ka'e beekumsi baay'ee dabalaa jiraachuusaarraa kan ka'e humni odeeffannoo baay'ee saffisaan fiigaa jira. Kanaaf odeeffannoo sirriin kan inni nama gargaaru yoo madda isaa beekanii fi beekumsa yoo qabaate odeeffannoon sun baay'ee nama gargaaruu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko namichi tokko lafa onaa keessa osoo deemu baay'ee dheebotee bishaan dhuguu waan barbaadee fi madda bishaanii barbaacha tuma jooruu yeroo tokko bishaan cobu tokko argee. Bishaan cobu tokko argee dheebuudhaan rakkataa waan jiruuf gad jedhee dhuguuf gaafa jedhu bishaanichi hin goge. Ammas iddoo tokko ga'ee bishaanicha isee cabdu sana argatee gad jedhee dhuguuf gaafa jedhu ammas inuma gogee si'a sadaffaa si'a afuraffaa bishaanni kun gaafa goggogu maaliif bishaanni kun gogaamee jedhee madda bishaan sanaa barbaacha itti fufe. Madda bishaan sanaa osuma barbaadu yeroo tokko baay'ee erga baay'ee dheebotee booddee madda bishaanichaa argate. Madda bishaanichaa bira gaafa ga'u bishaanni sun bishaanuma sirrii osoo hin taane cophaa kan gorora jawweeti yookaan immoo gorora afaan jawwee keessaa bahudha waan ta'eef jawween yeroo yerootti gorora isaa gaafa gadi baasu adeemsa deemeetu namicha sana bira gahaa jechuudha. Jawwee namni kun yeroo dheebote sanatti madda sana yookaan immoo bishaan coccobu sana osoo dhugeerateeti gorora jawwee dhugee jechuudha. Kanaaf odeeffannoonis akkasi. Odeeffannoon madda isaa dhugaa beeknee adda baasuu hin dandeenyu taanaan, madda isaa dhugaa bira gahuu hin dandeenyu taanaan, madda isaa dhugaa barbaachuu hin dandeenyu taanaan, fiiltar gochuu hin dandeenyu taanaan, secca'uu hin dandeenyu taanaan akkuma jirutti furanna yoo ta'e nu miidhuu danda'a. Sababiin isaa maddi odeeffannoo sanaa soba ta'uu danda'a. Maddi odeeffannoo sanaa kaayyoo mataa isaa qabaachuu danda'a. Odeeffannoon sun lafinirraa madde waan hojjechuu barbaade hojjetee deebi'uudhaaf ta'uu danda'a waan ta'eef nammoo iddoo odeeffannoon sun irratti dalagaa'u yookaan immoo maasii yookaan ooyiruu odeeffannoon sun irratti facaafame irratti biqilu osoo hin taane nama waan taaneef odeeffannoo argannu hundumaa calaluu danda'utu nurra jiraata. Odeeffannoo argannu hin calalu taanaan akkuma nama qonnaa maasii qonnaatti abbaan barbaade qe'ee boqqolloo facaasee xaafii facaasee garbuu facaasee waan barbaade irra qotuutu jechuudha. Abbaan barbaade irra qotachuu hin danda'u sababiin isaa nu nama waan taaneef sammuu keenyatti fayyadamnee odeeffannoo jiru hundumaa fiiltar gochuu yookaan immoo calallee fudhachuu danda'utu nurra jira jechuudha. Wantoota karaa odeeffannoo biyya keenya miidhan keessaa yeroo ammaa kana fakkeenya lama isinii kenna. Keessumaa yeroo ammaa kana jenereeshiniin keenya jenereeshinii odeeffannoo fayyadamee faayidaa irraa argachuuf eeggatudha. Odeeffannoo dhagee akka dhugaatti fudhatee yookaan immoo infoormeeshinii dhagee akka dhugaatti fudhatee achiinan qarshii argadha, achiinan barumsa argadha, achiinan karaa odeeffannoo kanaan beekumsa argadha, karaa odeeffannoo kanaan nama guddaa argata, karaa odeeffannoo kanaan wantoota na barbaachisu argadha jedhee odeeffannoo argate duukaa kan fiigaa ooludha dhaloonni kuni. Kanaaf aneefisiin jechuudha jenereeshiniin nu keessa jirru kuni odeeffannoo duukaa fiigaa oolla. Odeeffannoo nu duukaa fiigaa oollu immoo yeroo baay'ee galmaan nu gahu argaa oolla jechuudha. Keessumaa amma yeroo baay'ee namoota daldala warqee fi daldala akkasumas meetii wantoota garaagaraa albuuda yookaan dhagaalee gati jabeeyyii jedhaman hin daldala jedhanii olii gaffiigaa oolan baay'ee isaanii argaan oola. Isaan keessaa hiriyaan koo tokko qarshii qabu liqeeffatee isee qabu waan qabu gurguree namoota irraa gara qarshii baay'ee liqeeffatee
hanga fixutti deemeera garuu bu'aan buufanne xumurus namicha kana akka saaraa keessa galee jechuudha. Maal jechuufan jedhee odeeffannoon jalqaba karaa kana dhufee meetiidha. Meetiin kun qarshii guddaatti gurgurama. Qarshii guddaan kun immoo ittiin mana bitattaa, ittiin makiinaa bitattaa, ittiin lafa bitattaa, ittiin biyya bakkee deemtaa, ittiin lafa akkasii deemtaa odeeffannoon jiru faffaca'eera. Namni odeeffannoo kana faffacaase qarshii sana walitti sassaabachuuf ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf odeeffannoo adda baasuu danda'u nurra jiraata. So odeeffannoo dogoggoraa qabaachuun madda ikoonoomii biyya keenyaa miidheera jechuudha. Akkasumas sammuu dhaloota biyya keenyaa miidheera. Sammuu kana keessa wanti taa'u fakkeenyaaf ganama gaafa hirribaa kaanu wanti nuyi dhageenyu wanti nu agarru sammuu sanatti gaafa nuyi proogiraam goonu gara sanatti deemee achirra taa'uu danda'a. Achirra wanti ta'u sun jireenya nuyi guyyaa guyyaatti qabnu guyyaa sana ni miidha yookaan ni gargaara jechuudha. Kanaaf odeeffannoon amma addunyaa keenyaa keessaa maddaa oolu gara saba keenyaatti deemeetu subconscious mind isaatti galee subconscious mind isaa immoo akka inni hojii hojjechuu hin dandeenye akka inni odeeffannoo sana duukaa fiigaa oolu akka inni namarratti hirkataa ta'ee jiraatu isa godheera jechuudha. Amma addunyaan gara odeeffannoodhaan gara humna harkisaa yookaan immoo the law of attraction kan jedhamu siistemni hafuura waaqayyootiin mormu siistemni akkasii jira. Kan jechuun maal jechuudha? Wanta barbaadde wanta addunyaa kana keessa jiru hundumaa waan gaarii si gargaaru hundumaa sammuu keetti yaaddee waan yaadde sana immoo argachuu hin dandeessa. You are the god of yourself jedhu ati waaqa mataa keetiiti waan taateef wanta argachuun sirra jiru konkolaataa yoo barbaadde mana yoo barbaadde haadha manaa bareedduu yoo barbaadde abbaa manaa bareedaa yoo barbaadde ijoollee bareedduu yoo barbaadde waan barbaadde harkistee gara mataa keetti fidachuu hin dandeessa kan jedhutti galameera. So addunyaan odeeffannoo sobaatiin gara kanatti deemee addunyaa keessaa immoo odeeffannoo sobaa kanaan namoonni miidhamanii dhaloota hiyyeeyyiidha. Namoota hiyyeeyyiidha. Maaliif waa'ee konkolaataa gaafa yaadu namni konkolaataa qabu konkolaataa argachuu dandeessa yoo jedhanii baay'ee sarpiraayisan godhu. Garuu namni konkolaataa mitiitii kophee bitatee ittiin akka barbaadetti uffachuu hin dandeenye waa'ee konkolaataa gaafa argu waa'ee gaafa dhaga'u lubbuu isaa yoo gurguree salphaa ta'e itti mul'ata jechuudha. Kanaaf odeeffannoon keenya odeeffannoon waan argataa jirru maddi isaa maali kan jedhutti deemuu danda'utu nurra jira jechuudha. So odeeffannoon kun gara dhaabbata amantaa biyya keenyaattis galeera. Keessumaa akkuma silas isinitti hime odeeffannoon amantaa keessas galeera jedhee akkuma silas isinitti hime akkaataan barsiisa macaafa qulqulluu akkaataan lallaba macaafa qulqulluu biyya keenya keessatti deemu hundumtuu wantoota dhiyaa addunyaa kana keessatti ta'an irraa kan madduudha. Namni tokko namti wangeela lallabu tokko yookaan immoo namti quraana barsiisu tokko biyya Ameerikaa kana keessaa ka'ee yoo quraana barsiisee yookaan wangeela yoo barsiisee inni Itoophiyaa keessaa namicha isa biyya kanarraa koppii godha jechuudha. Sababni isaa odeeffannoon sun maddi kun beekumsi sun asii madde waan ta'eef haqee achitti akka raawwatu godha jechuudha. So odeeffannoo inni qabatee achi dhaqu suni yeroo baay'ee parpasii mataa isaatii qabasiniin jira. Jalqaba gaafa maddu fuudhee deemeetu amantoota sana yookaan immoo duuka buutuu amantaa sana kolkollee yookaan immoo namoota gatii hin qabne hoffaa bonaa akka isaan ta'an godha jechuudha. Dureewwan amantaa biyya keenyaa VAT'dhaan deemu akkasumas uffata barbaadan uffatu nyaata barbaadan nyaatu. Amantoonni garuu tokko tokkoon amantoota garuu yoo ilaaltanii jireenyi isaanii baay'ee iyyuma keessa darbee baay'ee gadi bu'aadha jechuudha. Kana jechuun wangeela badhaadhinaati jechuu koo miti. Yoo dhimmi amantii suni hayyu duree yookaan duree amantaa sana kan sooromsu yoo ta'e amantoonni maaliif akka isaan hin sooromne maaliif akka isaan jalaa dhoksan beekuu danda'utu nurra jira jechuudha. Sanarra darbee motivational speaker warra jedhaman yookaan immoo dubbii kaka'umsaa warra dubbatan baay'een immoo isa nama isinitti hime waa'ee the law of attraction fayyadamanii kitaabonni hedduun barreeffamanii jiru afaan oromootti hiikamanii. Law of attraction kuni completely faallaa wangeelaa akka ta'e macaafni qulqulluun akkasumas iskoolaaroonni macaafa qulqulluu baay'een hin dubbatu. Yooma dubbachuu baatan iyyuu immoo ati waaqayyoon faallaa deemtee waaqa mataa keetii ta'uu hin dandeessu. Namni waaqa mataa isaa ta'uu hin danda'u. Namni tokko nama isa uume qaba. Namni tokko hafuura jiraataa kanarraa argate waaqayyoon qaba.
So hafuurri jiraatan waaqa biraa arganne immoo akka nuyi waaqayyo sanaaf bitamnu waaqayyoon sana gooftaa mataa keenyaa godhannee akka bulluuf waaqayyoon bitaa keenya godhannee of kalchaa keenya qajeelchaa keenya daandii keenya godhannee akka jiraannu nu gargaara malee nuyi uumama mataa keenyaa miti jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf ofii koo nuumne sababaan ofii koo nuumnee fi gooftaa ofii kootii ta'uu hin danda'u. But I can be my own leader. Geggeessaa mataa kootii ta'uu hin danda'a. Kana jechuun kaayyoo waaqayyo naaf kennee fi karoora waaqayyo naaf kennee fi gooftummaa waaqayyo jalatti karoora mataa koo baafadhee karoora sana irratti immoo waaqayyoon kadhadhee wanta waaqayyo na dhugoomsa sana guyyaa guyyaatti akkaataa inni itti dhugaa ta'uu danda'u wajjin deemuu nan danda'a jechuudha. Sanaaf dubbiin kun nu gargaara jechuudha. Kana hundumaa keessatti gahee guddaa kan taphate egaa odeeffannoodha. Fakkeenyaaf amma the law of attractioniin for some reason yeroo ta'e tokko biyya kana keessatti yookaan immoo biyya Awurooppaa kana biyya Ameerikaa kana keessatti jalqabee amma inni addunyaa kana warra wal gaheera jechuudha. Isa kana biyya kana keessatti namni hundeesse namni jalqabee keessumaa biyyoota odeeffannoo gadi bu'aa qaban salphaatti odeeffannoodhaan miidhamoo namoota danda'an akka miidhuuf hojjete waan ta'eef appilikeeshiniin isaa guddaan biyya kana keessatti faayidaan qabu jechuudha. Appilikeeshiniin isaa gara caalu faayidaa kan inni qabaatu bu'aa kan inni qabaatu biyya keenya keessatti osoo hin taane biyya kana keessatti yookaan lafa itti maddetti osoo hin taane biyyoota hiyyeeyyii irratti jechuudha. Dhiibbaan isaa guddaan biyyoota hiyyeeyyii irratti. Biyyoonni hiyyeeyyiin immoo waan hundumaa karaa amantiis waan hundumaa okeeyanii fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf amma waldaa keessatti akkaataan itti wangeela lallabamu ati qabeessadha, ati sooressadha, ati mo'aadha, ati akkas jedhamee lallabama taanaan yaa waanuma hin jirre sana dhuguma godhanii fudhatu jechuudha. Waanuma hin jirre sana waanuma mo'aa jedhamanii waamanii fi dhugaa godhanii fudhatu jechuudha. Ati sooressadha waan akkasiitu yeroo akkasii ta'a gaafa namaan jiranii okee jedhanii fudhachuun suni wantoota akkasirraa kan dhufedha jechuudha. Haa ta'u malee immoo ati sooressa, ati qabeessa, ati beekaadha, ati hayyuudha gaafa isin jedhan didi jechuutu hin taane hayyuu ta'uunis inni tokkoffaan hojii kee, inni tokkoffaan gargaarsa waaqayyoo, inni lammaffaan hojii kee barbaada. Beekaa ta'uunis waaqayyoon gaafattee sammuu waaqayyoo sii kennerratti wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irratti akka jedhutti dubbicha yookaan dubbii hubataniif sammuu isaanii baneef jedhamee barreeffame waan jiruufi waaqayyo sammuu banamaa nuuf kenneera. Sammuu banamaatti karaa gara garaa itti dubbannee karaa gara garaa sooratatti kennine nyaachisuu, obaasuu, barsiisuu, guddisuu kan qabu nu jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa wanti nurratti haasa'uudhaaf as geenye kuni dhimmi odeeffannoo baay'ee dhimma ilaalamuu qabu, dhimmi odeeffannoo dhimma baay'ee sakattaamuu qabu. Odeeffannoon hundumtuu dhugaa kan taane odeeffannoo hundumtuu akka nu gargaarre beekuu danda'u nurra jiran sineen jedha. Kanaaf